Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii araddaa mariiti. Qophii araddaa marii keenyaadhaatiin dhimmoota Oromoo fi Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana deemaa jiranii irraa haga tokko dubbachuuf deema. Kana yoo jedhu mata duree takka haga lamaa qaba jechuudha. Inni kunillee waa'ee yeroo ammaa kana miidiyaa yookaan miidiyaa yoo jedhu sooshaal miidiyaa irratti karaa bifa garagaraatiin deemaa jiru kana irraa yeroo ammaa kana namni barreeffama nama dubbisuu irra waan dhagayetti illee yeroo argatee yeroo deemus yeroo taa'us caqasuu irratti fuulleffateera waan ta'eef barreessuu irra dubbachuu filadhe. Innis akkuma beekamu yeroo ammaa kana yeroo garagaraatti baroota as dhiyaatan kana baroota amma waggaa 2, 3 haga 4, 5 kana keessatti walumaa galatti waggaa 10 gaditti yeroo jirutti namoonni keessattuyyuu Oromiyaa keessatti namoonni Oromoo ta'anii yeroo amantaa namoonni adda addaa amantaa jalattis dawoo godhatanii yeroo Oromootti adda qoqqooduu fi rakkinni guddaan akka saba Oromoo keessatti uumamu namoonni hojjetan baay'een ni jiru. Isa kanallee dagatuu hin qabnu. Akkasumas namoonni tokko saba jalatti yookaan Oromummaa jala dhokataniiti amantaa tokko itti fuulleffatanii amantaa tokko amantaa biraa caalchisanii yeroo amantaa sana busheessaniif yeroo amantaa tokko irratti duulan argina jechuudha. Inni kunniin akkuma beekamu waggoota darbanii naannoo waggaa 4-5 dura Oromoota kutaalee walitti buusaa ture Oromoo Arsii, Oromoo Harariitiin akkasuma warra baha Oromiyaatiin, lixa Oromiyaatiin akkasumas kibbaa kaabaa walitti buusaa ture jechuudha. Inni kun maali? Namni tokko jecha tokko darbata. Jecha namni sun darbate immoo warroonni sooshaal miidiyaa kan irra jirru warroonni amantaan san ilaalchisee jalaa tuqame immoo mata duree godhatanii yeroo itti saba yookaan Oromoo kutaa naannoo tokko irratti fuulleffatanii Oromoo sana kutaa sana arrabsanii fi kutaa sana diqqeessan argaa turre jechuudha. Inni kun immoo hagami qabsoo diddaa gabrummaa sabni Oromoo itti jiruu fi kaleessa keessa darbee adda waan argatee immoo waan hafeef qabsaa itti jiru kanatti yeroo itti jalaa saamamutu argamaa jira jechuudha. Kuni maaliif namni yoo walii gale malee alaa hin galu akkuma jedhamu sani Oromoo yeroo ammaa kana karaa itti walii galu yookaan rakkina isaa itti dhiphifatu oduu fiduu qabu sababa amantaas haa ta'u sababaalee garagaraatii fi garaagarummaa kutaalee Oromoo yookaan Oromoolee kutaa bahaa dhihaa akkasuma kaabaa kibbaa Oromoo giddu galaa jidduu jiru yeroo itti bal'isan argaa jirra jechuudha. Isa kana wanti akka mata dureetti kaafadhee dhufee fi yeroo argaa jiru kana maaliif wantichi namoota taa'anii qubee haga wayiiti masmara 2-3 barreessanii yoo maxxansan namoota tokkoo fi salphaadha. Maali wanti harka keenyaan qubee keenyaan barreessi qubee kana afaan Oromoo kanaan barreessinee dhoobbinu hagam rakkoo fida jedhee namoonni xiinxalellee irra guddaa waan jiru natti hin fakkaatu. Immoo deebinee wantoonni amma gara sooshaal miidiyaa kanaanis haasaa yookaan afaaniin dubbannus saboota biraa keessatti hammamni rakkoo fidaa hammamni dhiibbaa yookaan qabsoo Oromoo harkaanu qabu kana irratti hammam dhiibbaa fida waan jedhullee osoo hin hubatini waanuma argine waanuma amantaa sana hordofnu yookaan waanuma dhimmi dubbatame sun nu ilaallatu qofa ta'ee fi yeroo waan nu hin galin irra deddeebinee barreessinee yookaan sooshaal miidiyaa irratti baanee dubbannutu mul'ataa jira jechuudha. Isa kana hambisuu fi maal godhuu qabnaan wal gaafatuunii fi of gaafatuun dirqama jedhee yaada jechuudha. Isa kanaaf maali akka ka'umsatti yeroo ammaa kana
torbaan kana keessa mata duree tokko ta'ee kan as dhufe tokkotu jira. Maaliif namni obbo Faaloo Tufaa kan jedhamu yeroo ammaa kana amantaa arrabsee amantaa akkas godhee jedhee islaamni yeroo dheekkamee dubbatu argina jechuudha. Akkasuma kalee namoonni hedduun amantaa kiyya tuqa jedhee warri ortodoksiis akkas akka dheekkamu arginee turre. Kana durallee yoo turuu baate hin turre garuu dhiyeennuma kana yooni maanyaa waan amantaa kanaa waan Nabii Muhammadii dubbate jedhamee baay'een deemamee wantoonni hamma asii ganna dhiisaa qabaa ganna dhiisaa dhaqee Ameerikaatti nama sana ajjeesaa namni jedhu baay'eentu ture jechuudha. Garuu ani maali akka kiyyatti akka aadamitti amantaa sana hordofuullee yoo baadhee jedha amantichi islaamaa nama ajjeesuu hin deeggaru. Yeroo baay'ee namoonni tokko tokko amantaa islaamaa maqaa balleessuuf amantaan islaamaa jihaada bahii nama ajjeesii jannata galtaa jedhee namoota barsiisantu jira. Garuu sun dogongora ta'uu anillee haga beeku irraa haga quba qabu irraa dubbachuu danda'a jechuudha. Amantaan islaamaa hawaasa isaa keessaa baanee hawaasa isaa keessaa nus namoonni adda amantaa jijjiiranne adda amantaa biraa qabnu kalee amantaa sana keessa waan turreef amantaa islaamaa keessa waan turreef yeroo sanatti amantichi islaamaa maal godhaa ture nu barsiisaa ture jaalala nu barsiisaa ture jaalala irraa barataa turre. Fedhiin namaa garagara waan ta'eef keessaa wanta nu ta'uuf wanta nu taane abbaan murteeffata waan ta'eef murteeffannee keessaa baane jechuudha. Malee amantichi akkuma amma dubbachuuf yaale nama waa kee balleessi akkas godhii ajjeesii goorra'ii kokkee irraa murii ka jedhu kunin barsiifata islaamaa amantaa islaamaa keessatti baradheera. Yeroo garagaraatti ustaazota yookaan sheekotaa fi namoonni hedduu nutti himanii jiranii mana kadhannaa sagadaas yeroo baay'ee deddeebaa turreerra soomana soomaa turreerra haa ta'u guyyaa tokko nama ajjeesaa lubbuu namaa balleessaa jihaada bayaa kokkee irraa muraa waan jedhu hin baranne hin beeku yoo guddaa waan jiraate namoonni tarii beektan kana natti himuu dandeettu. Ani kana walumaa galatti amantichi islaamaa amantaa jaalalaati. Amantaa jaalala barsiisu amantaa waliin jiraataa namni waliin for example annen magaafa amantaa kiyya kana gara Protestaantitti jijjiirradhu maatii sana keessaa an kophaa kiyya jijjiirradhe namni tokko aadamatini waa amantaa kana jijjiiratteef kana jedhee namni wanta narra geesse tokko hin turre jechuudha. Jaalalli kalee naa qabani inumaa daraan natti dabale malee jalaa waan caalummatti na jaalatan malee sababaa anini amantaa jijjiirradheef sababaa ani islaamummaa irraa kiristaana ta'ee fi narratti hin duulle sabni islaamaa jechuudha. Maatiin jira, gosti jira, eessummaan durbiin jira. Wanni kun hundinuu gaafasi waan murtee kiyya ta'ee fi murteen kiyya waan ta'eef naa kabajamee jaalalaan uummata sana waliin adhallee maatii isaa waliin jaalalaa kabajaan jiraadha uummata naannoo waliin jechuudha. Jaalalli sun ka gaafasii irra hundoomarra naa dabalee jira jedhee yaada akka kiyyatti. Kana jechuun maal jechuu amantaan islaamaa amantaa jihaadaati waan jedhuun adda baasuu barbaadeeti jechuudha. Sababa malee miti waan kana kakaase jechuudha. Sababni ani waan kana kaasee fi akkuma kaffiyaaloon yeroo ammaa kana hin beekamaa kana duras wantoonni kaffiyaaloon godhaa ture hedduun waan Oromoon godhaa jiruun waan adda bahe tokkotu jira. Maaliif yeroo tokko namoonni maaliif gaafa saayikooloojii garagaraan miidhamaa namni gaafa maatii ijaarratee maatiin isaa karaa adda addaatiin rakkina isaas haa ta'uu rakkina biraas haa ta'uu inni argine akka dhagaa jirrutti namni kun tariitii maatii waliin jiraataa hin jiru ta'uu danda'a. Hawaasni inni kalee keessa turellee hawaasa akkamii akka ture ni beekna. Immoo deebineeti
obbo Kaffaaloon yeroo garaagaratti jechoota namoota dhuunfaatiinis haa ta'uu garaagaraa waan adda addaatiin haguma lubbuu ofii irrattuu murteessee of ajjeesa jedhee miidiyaa bahee dubbataa ture hin beekna. Nama kana immoo Oromoon itti dhiyaatee saayikooloojii isaa yookaan rakkoo isaa maali? Namni tokko lafaa ka'eetii miti waa'ee nama tokkoo ka dubbatu. Anamma waa'ee Kaffaaloo ka dubbadhaa jiru hammeenna isaa himuufi miti. Rakkinna isaa himuu miti. Asitti wanta ta'amuu qabu soolishin waan jedhamu waan wanta maftee isa jennuun san soolishin ka jennuun sana maal godhuu qabna waa'ee furmaataa qabadhee waan godhuu qabnu waan ta'uu qabu waan jedhuufi dhufe malee Kaffaaloon kalee karaa kanaanii asii waa balleesse asii akkas jedhee badii isaa laakkayuufi miti jechuudha. Namni badii ofiiyyuu hagam badii hojjetaa jiru mataa keenyayyuu hin beeknu jechuudha. Badii namaa laakkayuu irra jechuudha. Kanaafuu maal jechuu barbaadeeti yeroo garaagaratti namni kunini dogongoroota namni ni gaafa waa ta'eeti malee waa miidhameeti malee miidhaawwee jiraannaan malee namni tokko lubbuu ofii lubbuu gaafa waan isi uume kana lubbuu rabbi si uume ofii isaatiis keessaa fuudhu kana of keessaa fuudha lubbuu kana of ajjeesa jettee sibiila bitattee kophaatteettee miidiyaa irra baatee hagas dubbatuun saayikooloojii meentaalii rakkoo jiraachuu rakkoo namni kun qabu wotu jira kan jedhutu jira jechuudha akka kiyyattan. Kanaafuu Oromoon itti dhiyeennaan hiriyoota isaa ta'uu maatii isaa ta'uu firoota isaa ta'uu guutumaan sabni Oromoo nama kana obbo Kaffaaloo kana itti dhiyaatanii obbo Kaffaalootu fa'a maal taate jedhee namni itti dhiyeennaan nama kana gargaaree waan yaalamuu qabus yaalaa jechuudha. Maaliif namni tokko diagnostii yoo ta'e jedhee wanti wayii dhibeen isaa kana jedhamee beekamuu qaba jechuudha. Namni dhugaa yoo dubbannee jenne namni ka of ajjeesu waa jaalateeti miti. Lubbuu of keessaa baasuuf of ajjeesuuf ofi namni yoo saayikooloojii meentaal piroobileemii qabaate malee namni tokko ofin ajjeesu jechuudha. Nama fayyaa barate namni tokko maal irraa ka'ee sadarkaa kamii ka'ee haga sadarkaa of ajjeesuuf nama ajjeesutti gaya ka jedhu yoo seera waa'ee barnootichaatiin deemne namni tokko ka of ajjeesuu danda'u waa'ee depression achirraa ka'ee waa'ee adda addaa keessa galee sadarkaa adda addaa galee sadarkaan dhumaa yoo ka of ajjeesa yookiin nama ajjeesa jechuudha. Isa kana bira baameeraa jechuudha. Amma Kaffaaloon gaafa sadarkaa agasii gaafa sibiila kanaan of ajjeesa jedhee daqiiqaa takka lama jedhee laakkayate namichi kun maalirra jira? Yeroo itti saakaatiristiin yookaan namni saayikooloojistiin nama kana qunnamee yaala yookaan isa tiriitimentii dhugaa ta'ame kennamuuftu ture jechuudha. Oromoon saayikooloojistii hedduu qaba. Oromoon namoota waa'ee fayyaa baratan hedduu qaba. Garuu nama kana yaala addaattu ta'amee fi yaada addaattu taasifamee fi yaala argatee ka jedhu hin dhageenye jechuudha. Achi as namni kunini gochaalee namoonni waa hedduu gochaalee mataa hawaasa keessatti yookaan amantaa tokko keessatti hin baratamnee fi amantaa biraa keessatti hin baratamne gochaalee adda addaallee godhaa turaniira jiranii jechuudha. Akkasumas Kaffaaloonis bahee yeroo gaafa amantaa Pirootistaantii keessaa bahee sirba sirbee waan dhooggaati jechuudha. Amantichatu dhooggaa amantaa kana gadhiisee waan fedhe godhuu mirga qabaa jechuudha. Adda qeessonni hedduu kan mana isaaniitti dhugaatii dhugan baay'eetu jira. Kan wantoota adda addaa godhaa hedduutu jira jechuudha. Kunini waa'ee personaalii nama tokkooti jechuudha. Waa'ee personaalii nama tokko irraa haasa'uun nu hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti namni kunini argaa jirraa ergasii booda immoo erga gaafa of ajjeesa jedhee jalqabe asitti maaltu ta'ame? Wantoota naannoo isaatti uumame mallattoolee hedduu guutu ture. Mallattoolee hedduu kana keessatti namni dhaabee nama kana waliin dubbate hin jiru jechuudha. Adhallee hoo torbaan kana keessa immoo wantoota gurguddoo ciccimoo wantoota akka Oromootti illee salphina ta'antu nutti deebi'aa dhufaa jira jechuudha. Obbo Kaffaaloon yaala argatuu qaba. Sababa
rakkoo kun rakkoo fayyaati jedhee yaada. Saayikooloojii namichi kun waan isa miidhe jiraachuu mala dubbatee jira inni illee kana dura. Tariitii waa'ee Oromoo irraa kaasee Oromoon nama isaatii fi quuqama qabaachuu dhabuu irraa du'a Haacaaluu waa hedduu irraa ka'ee namichi kun abdii akka muratee dubbataa ture. Isa kana jechuun namoonni hundinuu Haacaaluu qixa dhabne ammoo deebinee wantoota Oromoon waliin dhabne illee baay'eetu jira jechuudha. Akka dhuunfaatti, akka maatiitti, akka naannootti illee dhabne utuu jiru, akka Oromootti wantoonni waliin dhabne hedduutu jira jechuudha. Garuu Kaffayaaloo bichaa san addatti kophaa isaa baasee wantini Oromoo miliyoona 60 fi Kaffayaaloon of ajjeesuuf deemuuf illee hin jiru. Isa kana jechuun rakkoo addaatu jira jechuudha. Kanaafuu rakkoon kun bakka hin furamnetti amma deebi'eeti rakkoon biraa dhalataa jira jechuudha. Rakkoo amma dhalataa jiru sun akkuma argaa jirtani Oromoon guutuun namoonni miidiyaa kanarra jirtan, namoonni sooshaal miidiyaa kanarra jirtan, Islaamni, Kiristaanni waan argaa jirtan keessattuu ijoolleen Islaamaa, ijoolleen amantaa Musliimaa qabdan. Wantoonni isin barreessaa jirtan amantaa keessanii quuqama qabaadhaa jedha amantichi. Dhaagalaa amantaa keetii fi quuqama qabaadhu jedha. Haa ta'u quuqama bifa isin amma poostii keessan, poostii namoota jaaladhu, poostii namoota Oromoo bakka bu'an jedhee ilaaluu, poostii namoota amantichaayyuu bifa bareedaa, bifa guddaa ta'een geggeessan jedhu irraa wantoota poostii hin taane argaa jira jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Maali amantichi ajjeechaa hin jajjabeessu, ajjeechaa hin balaaleffata jechuudha. Jaalala faarsa. Amantichi Islaamaa, Musliimni, sabni Musliimaa jaalala faarsa malee ajjeechaa hin faarsu. Raayyaa abbaa mancaafa irraa barachuu hin dandeenyu. Namoota umurii isaanii guutuu oduu jaalala faarsan, oduu kutaalee Oromoo hunda deemaa, hunda isaatti wal fakkeessanii bakka rakkoon jiru, bakka rakkoon hin jirre dhaqanii hundinuu nama waan gaarii ta'e, waan gaarii umurii isaanii guutuu nama hojjetan akka raayyaa abbaa mancaafaa irraa barannaa jechuudha. Isaa irraa barachuu qabna jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti asitti poostii ijoollee teennata Oromoo keessattuyyuu diinni yeroo ammaa kanaaf fuulleffatee mootummaa Oromummaa jedhee wadda Oromoo Abiyyiin deeggaraa jira. Waa'ee siyaasaa haasa'uu hin barbaadu. Hundi keenya akka waliin beenu jechuudha. Abiyyiin Dr. Abiyyiin mootummaa Oromooti. Adaanech Abeebee, Shimallis Abdiisaa mootummaa Oromummaa ODD maali jedhee diinni karaa biraatiin kutaa biraatiin akka biraatiin waraanaan saba Oromoo maqaa namoonni muraasa Oromoo ta'an aangoo gubbaa jiranii fi saba Oromoo lafarraa fixuuf yeroo itti deemu kanatti nu immoo deebinee namni tokko waa'ee amantaa tokko gaafii ta'uu danda'a. Qeequllee danda'a. Maaliif amantaan tokko hin qeeqamu jechuun danda'amu. Maaliif yeroo waan siin galle amantaa tokko keessatti waan siin galle gaafachuu mirga qabda. Amma namni tokko dhufee Islaama keessaa dhufee waa'ee Protestaantii jedhee yoo na gaafate yoo inni jecha ulfaata anillee naan jedhe amantichi kiyya maal godhi jedha. Waan yoo mirga sedhaan bitaatti kennii jedha waan ta'eef loluu irra maal godha waan Yesus Kiristoos na barsiise sana isa barsiisa jechuudha. Itti hima jechuudha. Waan kiyyatti dabalee tuntin waan achi jirutti dabalee waan kitaabicha keessa jiru waan baradheef waan beeku amantichi sun maal akka ta'e itti hima malee anini amanticha sana bakka bu'ee amantaan kun kiyya jedhee nama ajjeesuuf ajjeechaa hin labsu jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana kallatti wanti argee na jibbisiisee akka waan kanarra waa'ee amantaarraa dubbachuun barbaadu. Amantaan kamuu naa qixa jechuudha. Islaamallee jaaladha. Ortodoksiillee jaaladha. Protestaantiillee jaaladha. Hundumaa qixa jaaladha. Hin kabajas hunda isaa jechuudha. Hundinuu amantaan kan dhuunfaati. Biyyi immoo kan walooti. Biyyi teenya naannoon Oromiyaa Oromummaan kan waliiti jechuudha. Namoonni tokko tokko dhufanii Oromummatu taramu amantatu tara jedha. Akka abbaan itti fudhate eenyu
naa akka taruu qaba. Garuu kuni waan dibeetiif yookaan wal mormiif asirratti miidiyaa irratti dhiyeessinee irraa dubbannu miti. Namoonni waa akkasiillee affeeraa jirtan dhiisaa. Tiktokii kanarra isin argaa jirra. Kamtu firrisa amantaa atu firrisa moo oromummaa firrisa maal jedhu adda dhiisaa sana waa'ee amantaa kan irraa nu gaafatu waaqa rabbi jennaan isa sana. Waaqayyotu irraa nu gaafata, rabbitu irraa nu gaafata. Waan immoo ati akka oromummaatitti waliin qabnu waliin hojjetuu qabna malee waan immoo boru an gaafa lubbuun hin jirre gaafa kophaa gaafa duutu eenyu si waliin hin duutu. Gaafa ati kophaa duutee gaafa ati kophaa awwaalamtu kan irraa si gaafatu waaqa jechuudha. Waan san immoo waan illee maal jedhe gaafuma waa godhattaniiyyuu waan harka mirgaatiin gootan harki bitaan arginii jedhee jira. Kanaafuu ani waan inni haa jajuuf immoo yookaan waan inni haa wannaa jedhuuf moo Oromoon na haa jajuufi Oromotu taraa amantaatu firrisaa Oromotu jalqabaa amantaatu duraa kanatu maaltu achi si geesse ka gaafattu dhiisisan gaafatanii amantaa abbaan waan feetetti amani garuu maali amantaa walii kabaju jechuun wal kabaju jechuudha. Amanticha yoo kabaja amantaa islaamaan kabajaa wanti amantaa islaamaa waan himin amantaa islaamaa kabajee fi saba islaamummaa saba islaamaa musliima ta'e hunda kabaja jechuudha. Kanaafuu isaanillee akkasuma inni kabajanii jechuudha. Amantaan nu hundaafuyyuu kabajaa walooti jechuudha. Kanaafuu kallattimaanii warroonni yeroo ammaa kana poostii keessan biyya keessaallee biyya alaatiillee biyya arabaatiillee Awurooppaa Ameerikaa biyyoota adda addaa ta'enne biyyoota guddate keessa ta'enne kaffiyaaloo tufaa irratti du'a labsitan ajjeesaa jetta ajjeesaa jettanii jechuudha. Qomoo keetii mimaaf ajjeefta yoo dogongore seerii biyyaa jira namni biyyattiin mootummaan akka oromummaati jedhee diinni nu duulee jira. Maaliif mootummaa Oromoo ka jennu nuun jedhan kanaayyuu dhiyeessine yoo seerrillee dhabame ajjechaa tana namaa biraa hambisnee namni kunini Nabi Muhammadiin arrabse nabiyyi keenya arrabse seeraan nu haa dhiyaatu jedhanii waan inni qabatee dubbatee barreesse sanaan maaliif seeraan hin gaafatneedha ka jedhaa jiru. Yoo immoo isa ajjeesan Oromoon wal ajjeefte nuun hin jedhani. Amantaan kun ka Oromoo qofa. Adda sawii gaddal gaafa jettanii isin ijoolleen Oromoo miidiyaa irra baaftanii warri kalee nu ajjeesuuf ta'u warri kalee kaffiyaaloo tufaa amantaa warra sanii keessaa bahee rakkoo achi keessa jiru saaxilaa ture suni gayaa inni nu nama kana kabajuu qabnaadha. Inni saaxilaa akka ture sunini warri sun adda inni dhiisaanii isaan firrisee ajjeesa garuu isa ilma keenya kaffiyaaloo ka ajjeesisiise saba Oromoo kana ijoollee osoo homaa hubatin ijjannoon du'aa ijjannoon lubbuu irratti haa fudhatu. Amantaan keenya ajjechaa labsaa warroota jettanii poosti gootanii isin dogongortanii jirtanii dhiifama wajjin amantaan islaamaa jaalala faarsa malee ajjechaan faarsu barsiisi jedha ammadhu jedha ofirraa yoo dhiibin jedhu kenniif jedha waan qabdu kenniif jedha ka haqa kee zollomellee dhiisiif jedha. Maaliif hin dhiifne kaffaaloon waa'ee Nabi Muhammad gaafateef yookaan waa'ee isaa barreesseef kabajaan Nabi Muhammad qaban irraa diqqaatu. Maal gootan yoo ni maanya Oromoon dhaxxanii ajjeeftanii biyya dhaxxee gaafa inni biyya dhaqellee namoonni faarsee namoonni jala deemaa ture isinumaami Oromuma kanaami keemaaf ajjechaatti labsite. Kanaafuu amantichi islaamaa amantaa wal ajjechaa yookaan du'a labsuutiin hin beeku. Amantaa jaalala, amantaa kabaja, amantaa namoonni kabajaman, namoonni jaalataman keessa jiran. Maqaa saniif maqaa raayyaa abbaa mancaa fa'a jedhaatiiti.
kaffaloo hin ajjeesisiisinaa yoo dandeetta. Karaa kamiiniyyuu amma hin yaadattani. Amantaa Ortodoksii arrabsee Lijaaredi. Arrabsuun qabu jennee baanee bahee dubbadheeraan illee matama kiyyaayyu. Namoota amantaa namaatti bu'an seerri gaafachuu qaba. Seeraan gaafatamuu qaban. Seerri immoo eenyuyyuu oli. Biyyattii san keessa namoonni poostii garaagaraa dubbisaa jirra. Poostii garaagaraa keessatti maal jaa? Seeratti biyyattiin seeraan qabdu. Seerri bifuma laalle qofaan illee miti qadeemu seera jechuudha. Ani mormaa PPT. An guyyaa tokko OPD olleen deeggarre, warra wayyaanees hin deeggarre, warra PP kanallee gaafa biyyaan gobba'u irraa ka'e namni mormaa ture, namni abiyyiin ta'u jee Jawaar waliin dhaabbate ana ture. Poostii kiyyaallee ilaaluu dandeettanii, haasaa kiyyaallee barreeffama kiyyaallee ilaaluu dandeettanii jechuudha. Adhallee hin deeggamu. Garuu kana yoo jedhu seerri biyya hin jiru hin jedhu. Seerri biyya keessa hin jiru. Osoo seerri biyya keessa hin jiraanne namni tokko edan halkan tokko hin bulu. Seerri biyya keessa jiraannaani nafxanyaan iyyaatti jechuudha. Utti nutti iyyaa jiran. Biyyattiin naannoo abbaa qabdi. Naannoo Oromiyaa keessatti mootummaan akka gaariitti uummanni mataan isaa mootummaadha. Kanallee hin dagatina. Yeroo garii mormamaaf deeggaraa taane yoo ani waawwee morme qabsaayaa na gootanii yoo ani immoo waawwee gara mootummaa keessaa waan gaarii an deeggare PP na gootanii gaarbeejii lamaan Oromoon qabu kana keessatti tokko achi darbaaf tokko asitti darbitanii jechuudha. Dhiisaa inni kun illee nu baasu. Kanaaf walumaa galatti wanti ani jechuu barbaadu inni guddaan Oromooni amantaa dawoo godhattee amantaa jalatti dhokattee ilma Oromoo akka ajjeesu du'a obbo Kaffaloo Tufaarraa labsaa jirtu sirrii hin jirtu dhaabadhu siin jechuu barbaadu. Barreessi anillee si waliin barreessa. Waliin barreessina namichi suni waliin gaafanna namni amantaa kabajamaa sabni Oromoo itti fudhatee waliin jiru kana tuqe seeratti haa dhiyaatu. Seerri suni naaf si'i miti abbaan seeraa seera biyyatti namoota seera barata hedduu qabdi jechuudha. Kana jechuun walumaa gala amantichillee amantaan Islaamaa ka Oromoo qofaallee miti. Kanallee hin dagatina. Kanallee dagachuun qabu. Amantaan Guraageen Islaamaa jira. Kambaanni Islaamatu jira. Sidaama Islaamatu jira. Amaarri Islaamatu jira. Tigireen Islaamatu jira. Whatever hundi sabni achi keessa jiru saba tokko hunda keessaa qaamni irra guddaan Islaama. Akkuma kiristaanni saba kamuu keessa jiru anini Kristaan Oromoodha garuu namni kiristaana waan ta'e Oromoo minnaan jedhu sin dhabamu. Kana jechuun maal jechuun yoo ati filannoo tokko biti filannoo lamatu jira. Akkuma siin jedhe gaarbeejii tokko darbamtaa yookiin gaarbeejii kana darbattaa jechuudha. Achis darbu jechuudha. Inni kun maali? Baratamee jira. Oromoon haguma yoomuu mormaa jiraannan. Saba mormaa. Saba waa mormu. Qofa taanee jiraannee. Saba yoo namni keenya balleesse aadaa qabna, gadaa qabna. Gadaan wal gaafachuu dhiifne sooshaal miidiyaa aksesima qabna. Akkas jedhee murtiin seera maaltu jira? Murtiin du'aa itti murtaa'uu qaba. Dhiifama garuu dhiifama yeroo garii waan jechuun saba guddaa sabni guddaan yeroo baay'ee maatiin yoo baay'ate
achi keessa maatii san keessa waa hedduutu jira. Shufuroo baay'eetu jira maatii badhaa keessa. Hattuutu jira, sagaagaltuutu jira, nama gaariitu jira, nama bijaan jilleetu jira, nama waan baay'eetu baya maatii. Maatiin abbaa tokkoo keessaayyuu. Namoonni achi keessatti bayanuyyuu hedduudha. Yoo maatiin hin tokko baay'atee jechuudha. Akkasuma Oromoo waan badhaa ta'eef, waan saba guddaa ta'eef namoota babbadaa ka amantaa bakka hin bu'in du'a labsan. Amantaan jaalala labsa. Amantichi Islaamaa jaalala ollaa kee dhugaa amantaan Islaamaa yoo qabaatte ofii keetii oduu hin nyaanne mee gaafa Jumaa dhaqaa gaafa Iidaa dhaqaame gaafa Arafaa keessa jiru namni ollaa isaa oduu hin ziyaarre mana isaatti akka hin galle beektu dura dhaqee ollaa hiyyeessaa waan qabu kennee zakaa baasu hiyyeessaa kennii barsiisee kasi jibbe hin jedhu amantichi bare kasi miidhaa ajjeesi hin jedhu maaliif nama rakkoo qabu dhiifama bokaffaaloo rakkoo qaba hoo jedhu waa'ee fayyaa diqqoo aga tokko waan beekuufi waa'ee fayyaa waan baradhee jiruuf namni tokko of ajjeesuufi nama ajjeesuu sadarkaan inni irra ga'u sadarkaa dhumaa waan ta'eef mata duree isaa irratti illee barnoota qaba waan ta'eef rakkoo qabaa. Rakkoo nama kana nama taa'amee guyyaa tokko miti waggaa 2-3 keessaa bahuu danda'u. Tiraappii isa barbaachisa jechuudha. Maafi wantoota isa keessatti imeejii hin taanetu keessatti uumamee jira. Imeejii sana keessaa bifa baafaniitu jira. Saayinsii qaba. Saayinsii mataa isaa qaba jechuudha. Alamma kaastaayee fi isa barsiisuufi miti. Walumaa galatti namoonni dogongortaniillee poostii akkanaa poostii gootanii jirtanii of viidiyoo tana dhageettan tariitii anaanillee waan wayi jechuu dandeettu. Ani dhuguma Islaama sodaadhee yookaan Islaamni Adamiin suuraa gaggara galchaa Adamiin ajjeesii jedhaa akkas jedhaa jedhee sodaadhee timiti waa'ee dhugaa Islaamummaa dhugaa amantii Islaamummaa kan himaa jiru jechuudha. Dhugaa beeku amantaa jaalalaa ta'uu amantaa kamuutu akkuma amantaa kiyyaa jechuudha. Amantaan kiyyaa amantaa jaalalaati jechuudha. Nama jibbiin jedhu Pirotestaantii. Namni nu bira jibbamu jiru. Hudduu jaalatamaadha. Na'aa miti kan nama uumu. Waaqatu nama uumu. Ani immoo hojiin natti kenname jaaladhu akka jaaladhu nama kamuu akka ofii kiyyatti akka laalutti natti kenname. Kana na barsiise Yesuus jechuudha. Akkasuma Nabii Muhammad illee kanuma barsiisan. Amantichi illee kanuma jedha. Jaalala ummataa, jaalala amantaa, obboleeyyan maal taatanii yaadadha namoota gaafa Arafaa gaafa Iidaa gaafa sooma hiikaa qabaa ollaan kiristaanaa Islaamaa waan fidu. Islaamni immoo kiristaanaa maal akka godhu micciiree hoolaa qabatee re'ee qabatee daadhii naqee geessaami jedhan. Maaliif obboleessa keessa akka dogongore irratti wal labsitan? Baay'ee nama gaddisiisa. Maal lubbuu ajjeesusi? Lubbuun guyyaa malee hin baatu ka jedhamu sun lubbuu Rabbi akka ajjeesu hin dagatinaa. Waaqatu nama ajjeesa, Waaqatu nama uuma, Waaqatu nama ajjeesa. Kanaaf kana kanumaan bira darbaa yeroo baay'ee mooshin taatanii nyaba imnataatiin qaldellam. Eenyu qaldiin qabu jedhana Isaa. Hullum tajaajilo hundinuu wal danda'e tokko tokko waliin gurraachi adii waliin adiin diimaa waliin diimaan gurraacha waliin
Kambaanni Oromoo waliin, Sidaamni Oromoo waliin, Oromoon Sidaama waliin, hundi Gondaddee Amaara waliin wal danda'ee jiraatee asiin ga'ee jira. Maaliif nama kenna ka'a? Yoo dogongora Kaffiyaaloo hin dogongore jechuutti hin jiru. Mata duree biraati sun. Kaffaaloo mormee, Kaffaaloon dogongoraadha, Kaffaaloon hin dogongorre akkas jedhee isaa mormuufi miti kaasuuf. Amantichi nama ajjeesaa hin jedhu warroonni Kaffaaloon bakka gahetti haa ajjeefamu jettanii poosti gootan keessattuu ijoolleen kan taatan ijoolleen fakkeenyummaa Oromoo gaafa qabsoon Oromoo geggeeffamu Oromoo cinaa dhaabbatanii gaafa Oromoon rakkatu Oromoo fi humna taatanii gargaarsaa barbaachisu bifa barbaachisuun akka sabni Oromoo uummata kana qaama miidhame san gargaaru godhaa turtan deebitanii harka waan gaarii hojjeteen deebitanii harka sanii udaallaqaa jirtan. Natti fakkaata bodu'aaf gurbaan kun du'e immoo warroota Kaffaaloo haa ajjeefamu jedhe kana keessa Kaffaaloof namoonni suuraa isaa piroofaayilii godhattu illee dhabdu jechuudha. Jenereeshinii fakkeessaa keessa jirra waan ta'eef. Jenereeshinii mushiiniin socho'u keessa jirra waan ta'eef waan kalee goonisan dagannee waan adda dhufe kana gaafa goonutu jira jechuudha. Kanaaf tanallee hin dagatina. Kaffaaloo yoo ajjeesisiiftaniif Kaffaaloo yoo akka tasaati sababaa namoonni muraasaan Kaffaaloon haa ajjeefamu jettaniiti barreessitanii fi Oromoonis ta'e diinni kaleessaa gurbaa kana ajjeesuuf baay'ee barbaadaa jiran yoo akka tasaa ajjeesani isin piroofaayilii isaa jijjiiradha gaafas gurraacha kaayadha jechuudha. Oromummaan kanaa miti dhiiroo. Oromummaan kanaa miti. Amantaan illee kanaa miti. Kanaafuu wal dandeenyee of taanee waliin jiraachuun rakkoon qabu. Namni tokko of ta'uun bareedaadha. Immoo waliin jiraachuudha. Ofuma taanee immoo deebinee waliin dhufnee waliif gaachana taanee waliin haa jiraannu. Du'arra waliin labsuurra ka dogongore aadaa qabna, seera qabna, kalee Oromoon gadaan bulaa, amantaan Oromoon qabu hundi gadaa jalallee hin jira achiin gaafadha. Gurbaan kun nama amantaalee beeku, nama waa'ee amantaa sirriitti jabeessee beeku, nama waa'ee Oromummaallee sirriitti beeku, waa'ee Oromummaa nama quuqamee dubbataa ture jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa kana bannee haa jennu. Inni biraa irraa dubbachuullee baay'een barbaadu. Poostii gaggabaabduu tokko argaa waan jiruuf jedha. Waanuma kanaan wal fakkaata. Innillee waa'ee miseejii Masarat Dhaabaatii fi adde Masarat Dhaabaatiif barreeffamee Masarat miseejii hojii poostii goote. Miseejii I think Oromoo taatee Oromiyaa keessa jiraatte namoonni miseejii Masarat Dhaabaa gaazexeessituu Masarat Dhaabaa baay'ee si kabaja, baay'ee si jaaladha. Nama cimtuudha. Cimtuu ijoollee Oromoo bara kana keessatti qabu keessaati nama tokko. Yeroo kamuu hojiileen ati hojjette gugurdaadha. Waan didiqqoo kanaanis waan bakka bu'aatiin. Hojiileen ati artistii Zarihuun Wadaajootiif Nuhuu Goobanaatiif goote qofti bara baraaf yoo ati mana galteeyyuu maqaan kee manatti hin galu jechuudha. Intala jabduudha. Jabaadha jechuu barbaada. Kanaaf miseejii gaazexeessituun adde Masarat Dhaabaa kennaatiif dhaqqabe sana poost ergasiin goote namoonni Oromoo gugurdaa jennuun namoonni hedduu miidiyaa irrattuyyuu affeeraa koottaa Oromoo isin nama jabaa jennuuni yoo takkitti nama sana arrabsan arge. Maali dhiiroo mee isin gaafadha. Oromiyaa biyya Oromoo san keessatti Oromiyaa san keessatti miseejiin akkasii Masarat Dhaabaa qofa dhaqqabeera jettanii yaaddani.
isin warra ala jirtan warra biyya alaa jirtan birrii haganaa yoo hin galchine maatii kee ajjeefna akka jiru hin dhufne ture argitanii hin beektanii. Miseejii kana yoo poosti goote si ajjeesa jedhamee namni itti ergamee waan jedhamu san sangaa baasee gurguree midhaan qabu baasee gurguree qaama jedhamu sanii geessee himatuu sodaatee lubbuu ofii bitatee taa'aa hin jiru. Masarat yoo kana goote bar lubbuu isii irra murteessitee akka goote beektuu garuu isii maaf arrabsita? Kalee Masarat jabduu intalaa jettanii miseejii san dilee gootan matta gootan warri kalee barreessaa turtan waruma kalee Masarat dhaabaa amma Masarat dhaabaa intala jabduudha jedhee guyyaa tokko poosti godhee hin jiru. Maafi baay'ee gahee mataa isii baatti jedhee cimtuudha jedhee isii amma jajuun ol ba'ee Masarat akkasiiti akkasii maali jedhee isii kaabuu irra hojii isii bareedaadha. Hojii hojjetaatti nama hojii hojjetaa jiru hojima isaattu isa hima malee amba'ee himeeru. Warroonni kalee baatanii Masarat nama akkanaa Masarat camtuu akkanaa intala akkanaa maali jedhaba afaanuma sanii nadha Masarat piippi Masarat ajjeefamtu taduutu maali jettanii maqaa balleessaa meeqarra guyyaa madhaa kana meeqarra oolee dhiiroo. Maaliif jenereeshinii kufaa akkanaa ta'a? Nu maaliif achi dabarsinee maaliif dheeressinee yaanne? Maaliif meemoriin keenya maaliif dhiphata? Waan kalee janye maaliif afaanuma tokko maal dhoqqee darbina? Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhiisaa. Namni rakkoon Oromiyaa keessa jiru Oromiyaan maal taate? Oromiyaan erga hin walabaminitti walabummaan biyyattii sanii erga hin labsaminitti namoonni tokko tokko Oromiyaa keessa biyya alaa kana taa'anii Oromiyaa ka ofii bulchaa itti fakkaata. Waan dhaqii akkasii yoo jaawwama wanti hundi akkuma namni sun ala jirama qofaa fi biyyuma Afrikaa wayii keessa dhaqee biyya wayii biyyuma isaa mijooftu taa'ee jira waan wayii godhi jedhee fi wanti sun wama ta'u itti fakkaata. Waan sana yoo namni lamaan wayii waan wayii godhe waan ofii biyya san bulchu itti fakkaata. Garuu akkasii miti. Oromiyaan abbaa qabdi. Sabni Oromoos abbaa qaba. Uummata kara deemtuun martii uummata namoonni muraasaani yoo achi naa dhaqi jedhe Oromoon sabni Oromoo ka'ee dhaquu miti Oromoon. Rakkoo jiru immoo Oromoon hiikkachuu wal on danda'a malee aktiivistii illee taane yoo amantaallee amantaa keessa taane yoo wama hundaayyuu ministeerillee pirezidaantiif ministeera biyyaa hojii mata duree garaagaraa qabanii bari. Kanallee maal agatta? Oromoon baay'ee yeroo ammaa kana baay'ee tokko waan nama jibbisiisaattu deemaa jira. Dhiifama waliinii Masaratiin illee dhiisaa. Masaratii miti namoota miliyoonaa oltu miseejii akkasii fudhatee jira dhiisaa. Nu dubbatuu hin barbaannu warri ala jirullee fudhatee jira dhiisaa. Isin biyya mee fakkeenya warroonni Masaratiin arrabsitan Masaratitti akkana piippi waa akkana jette waan warri amma shaneetu akkas jedhe jette maali miseejiitti ergama poosti godhuun mirga isiiti. Warri sodaatee poosti godhuu didee waan jedhame san geessee jiru kumaatama miliyoonaan jira. Qaamni sun qaama kamii? Hin beeknu. Qaama mootummaan ijaaree saamicharra bobbaase. Qaama maqaa adda bilisummaa Oromootiin adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessuu fi waan kana godhaa jiru moo hin beeknu. Dhiisaa dhiiroo.
yaadattani OMN irratti gaazexeessaan Abiraam Birruu waan jedhe namoota uqubii waliin galanii qarshii inni fudhate sana ilmaan lamaa fi abbaa ta'anii bilbilanii nu qaama kana maallaqa kana iddoo kanatti fidi poolisii hin qabatini jedhee ganda isaa keessa dubbate. Yoo namichi seera qaama seeraatti himee ofiillee bakka du'ee namni miliyoona 2 miliyoona 1 dhabuun yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti hin beekna. Kana dhabuu irra lubbuu kiyya dhaba jedhee namichi gaafa dhaqee jedhu qaamni sun qaama kami warruma walitti qabaa uqubichaati ilmaan namichaati jechuudha. Qaama kana mee bu'aa baay'oo shaneedha adda bilisummaa Oromootii jedhaniiti ka namicha sani bilbilanii jechuudha. Qaama akkasii ta'uu fi ta'uu dhiisuu maal beenne masaratti adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessite. Abaaboo waraana ijoollee Oromoof daggalatti akkas ta'aa jirtu maqaa balleessite. Masaratti piippiidha masaratti akkasi masaratti maali maqaa hin taane itti darbitanii intala Oromoo jabdu akka dhiira garii tartu dhiira garii mitiyyuu dhiira 1000 tartu tana mataa gaccabsuuf irratti hojjetaa jirtanii. Rabbii jedhaa dhiisaa malee inni kunillee nun baasu nu Oromoo wanta baasu tokko isinitti hima. Furmaanni Oromoo baasu Oromoon aadaa qabna seera itti wal bulfatu qaba bakka itti wal himatu qaba. Yoo waa balleessine jaarsummaa waan jedhamu. Jaarsummaan sun sadarkaa baay'ee qaba. Sadarkaa garaa garaa qaba. Sadarkichi jaarsummaa kan shanacha biraan bahee dhumatutu jira. Shanacha gosaa qofaan kan dhumatu. Ardaa jaarsa ardaa qofaan kan dhumatutu jira. Maatii kan dhumatutu jira. Darbeega ol akka godinaatti akka aanaatti akka naannootti kan deemutu sadarkaa hedduutu jira. Hin beekna Oromoo keessaa baane Oromoo keessa dhalanne Oromummaa atu nu keessa jira. Aadaa keenya beenna. Aadaa du'aaf ajjechaa waliin labsan tana dhageenya warra gumaa hayyuu yoo namni harka wal darbeeyyuu yoo danuu ta'eeyyuu yoo beekaa ajjeeseeyyuu nama sani ajjeesaan jedhu Oromoo bayee gadabaa dhaabee gumaadha haafi xaafi dullacha qalee walii araarsa malee ajjechaa tana dhaafi maqaballeessuu gurguddoo akkana keessattuu Oromoon safuu qaba dubartiif. Dubartii tana dhiisaa dubartii maqaan balleessina dubartii arrabsina. Oromooni dubartiif safuu mataa isaa ta'e qabaa jechuudha. Kanaaf Aadde Masarat Dhaabaa gaazexeessituun Aadde Masarat Dhaabaa jabdu akka sibiilaati. Achi miseejiin isin feesbuukii irra barreessitaniif maal goota abdii isin murachiisu hin beeka. Argitanii jirtanillee isinuu faarsitanii warruma faarsaa turtantu adda deebitanii afaan faarsitan saniini deebitanii harkuma qubee afoo Oromoo san barreessitanii faarsitan saniin deebitanii udaan irra barreessaa jirtanii jechuudha. Udaan dibaa jirtanii jechuudha. Dhoqqee nama dibuun hin barbaachisu. Yoo dogongorte namni 2-3 bilbilaa gaafadha maal rakkoo qaba bara kana bare waatsaappii immoo waayoo deesaa bar firii pilaatfoormii baay'eetu jira kan ittiin bilbilanii nama qunnamanii yoo dogongora seetti namni beekaa immoo dogongora irraa dafee deebi'aa beekaa. Kanallee dagatiin antalti beektuudha. Jabduudha. Kanaaf kana haasa'uu barbaade dhiifama guddaa waliin dhimmoota akkanaa kana dhimmoota sensitiif ta'anii wal gorsuu irra gara ajjechaa fi du'aa fi maalii lallabaa kana geessuu irra wal arrabsoo irraa osoo gara mariitti finne. Namoonni dhimmoota akkanaa ramna waliin illee mari'atuu barbaadu.
Oromiyaa Digital Miidiyaan yeroo kamuu sagantaa bifa kamuu qopheessuuf yookaan sagantaalee marii hawaasa Oromootiif furmaata fidan jedhu dhiyeessuuf qophii araddaa marii irratti dhiyaattanii na waliin marii godhuu hin dandeettanii immoo yaada kana yoo immoo shin ta'ee dubbadhe nam beeka wanti immoo shin na godhellee maali jaalala saba Oromootii qabu saba Oromummaa qabutu namni Oromoo tokko akka miidhamu waan hin barbaanneef maqaa amantaan isii ta'uu maqaa siyaasaatiin ilmaan Oromoo kaagammaa du'anuu nu gayaa. Yoo dogongorre walaa deeffannu walaa gorfannu amantichi tuqame jedhamee dubbatamaa jiru amantichi Islaamaallee amantaa jaalalaati amantaa nama gorsu amantaa nama karaa deebisu nama kana Islaamomsuullee hin danda'u amantichi isinitti kaffiyaaloo Islaama taasisuu hin danda'u. Hayyoota akka Raayyaa Abbaa Mancaa, Ustaazaa Raayyaa Abbaa Mancaa fa'atu jira. Kanaaf namoota kanneeniif fayyadamanii yoo dogongoree jiraate, kaffaaloonillee yoo dogongoree jiraate. Maaliif yoo dogongoree ka jedhu dogongora eenyullee kennuu waan hin barbaanneef dogongorri namni aan kenneef namoota lubbuu namaa amanticha san jala dhokattee lubbuun namaa haa ba'u jettee barreessite ati dogongortee jirta kan jira. Immoo namoonni immoo masarati dhaabaa waan kalee isin saba Oromootii taate wallaaltanii miseejiin akkasii immoo mana kamuu akka jiru dagattanii miseejiin muka dhufu ijoollee daggala jirtu ijoollee adda bilisummaa Oromoo irraa haa jettanii murteessitanii karaa takkitti qofa jettanii yaaddanii sammuu keessan badhisuu dadhabdanii miseejiin kunniin diina irraa akka dhufu dagatu keessantu isin dogongoraadha jechuudha isinii jechuu barbaada jechuudha. Qabsoo namni qawwee qabatee qabsoo hojjetee daggala jiru hundi Oromoof qabsaa jetteellee hin yaadin. Achi keessa diinillee hin jira gantuun illee hin jira hin beekani warri akka jaalmaroofa warroota achi hoogganoonni waa'ee kana keessa hin beekanii jechuudha. Qaama kamtu yeroo baay'ee arginee jira miidiyaa irratti isaan qabanii dhiyeessanii jira maqaa adda bilisummaa Oromoo shan eetiin fidi jedhanii ijoollee meeqa qabanii isin jira ijoolleen daggalaa gaafoo argisiisan jirtu qarshii harkaa guuranii maatii ka deebisaa argaa hin jirtanii maaf arrabsitan masaratiin kana warroonni kun dogongora irra jirtan dhibbumaan dhibbatti dhiifama gaafachuu qabdanii masarat dhaabaa namoonni masarat dhaabaa irra barreessitanii dhiifama gaafachuu qabdanii tokkoffaa safuu Oromoo cabsitanii intala jabduu Oromoo fi halkanii guyyaa jabduu akka sibiilaa halkanii guyyaa uummata Oromootii hojjettu arrabsitan barreeffama hin taane irra barreessitan. Miseejii isii asii achi ooftanii maqaa balleessaa irratti hojjettanii dhiifama gaafadhaanii. Akka Oromootitti otoo hin taane warroonni nu Oromoo bakka bu'u Oromoon bakka si buufateetii miti adda masaratiin kan rabsaa jirtu baate. Kallee gaafa masaratiin jajju Oromoon bakka si buufateetii kajajaa turte jechuudha. Kanaaf warroonni kun dogongora hojjetanii kanaaf dhiifama naa godhaa immoo shin ta'e yoo miseejiin kun dhaamsi ani amma asirratti dubbadhaa jiru kun isinii ta'e namoota ta'e namoota irraa baratama namoonni waa akkanaa kun lakki waan gaarii dubbatti wanti kun mishaa yoo jettan sheer godhaa yoo ta'an dhiisaa bira darba rakkoo qabu maaliif yaadni kun immoo yaada dhuunfaa kiyyaati jechuudha. Amantaa kamuun tuqu amantaa kamuun tuqne amantaa kiristaanaan tuqne amantaa islaamaan tuqne amantaan kamiyyuu tuqu borullee maali anaaf amantaan hundinuu quba kana jechuudha qubni kiyya kun lamaan waliin tokko quba tokko jechuudha. Kanaaf akkasi jaaladha lamaan hunduma isaayyuu jechuudha. Maafi abbaan kiyya islaama haati kiyya islaama obboleeyyan kiyya islaama an kiristaana eessummaan kiyya ortodoksii kun waaqeffataa hundaayyuu kabajaa jechuudha. Kanaafuu an hunda qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf warroonni as keessaallee jechoota tokko tokko murtanii waan feetan godhuu dandeettanii suni dhimma keessan full viidiyoo qaba waan ta'eef bakkoota sanitti rakkoon qabu. Kanaafuu kun hordofaa jirta Oromiyaa Digital Miidiyaa sagantaa araddaa mariitii qophii sagantaa araddaa marii irratti
akkuma baratame yeroo garaagaratti wantoonni saba Oromoof akka gareetti illee mari'annoo jiraate namoota dhiyeessinee dhufnaa. Wantoonni immoo akka mana akkanaa kuniin kan yaada dhuunfaa irratti dabarsinullee bifa mari'iitiin bifa yaadaatiin illee asirratti dabarsinaa. Warroonni haga addaatti Oromiyaa Digital Media sabiskiraayibii nuu hin goone sabiskiraayibii nuu godhaa. Oromiyaa Digital Mediyaan kallattii hedduun argamna. Kallattii telegiraamii irra jirra, instaagiraamii irra jirra, yuutuubii irra jirra, weebsaayitii mataa keenyaa qabna. Akkasumas yeroo dhiyoo keessatti karaa biraatiin illee warroota satalaayitii qaban waliin taanee hojii hojjetuuf yaadamee tutu jira. Kanaaf yoo dandeettan warroon yuutuubii qabdan sabiskiraayibii bira dhaqaatii sabiskiraayibii godhaa. Yaada kanallee sheer godhaa. Yoo haga ammaatti wantoota amma dubbadhe kana keessatti yoo dogongora dubbadhe na uffolcha uffoltii isin gaafadhaa. Kanaaf sagantaan kiyya guyyaadhaa kanumaan golabaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedhaa. An Adam Jaalatoo Baddooti. Galatooma.